Har'a guyyaa keessa guyyaan naga'ee sagalee waaqayyoo qabadheen gidduu keessan jira. Bara lafarra jiraatteef bakka jiraatte mana jiraatte keessatti ulee jabaan ati ittiin dhaabbachuu dandeechuuf laga salphinaa baay'ee ittiin ceetu yoo jiraate lola seexanni kallattii garagaraatiin sinitti banu akka sinirraa cufamu yoo barbaaddan cufamuu yoo baateyyuu lolicha keessatti moo'icha argachuudhaaf wanta gurguddaa lama qabaachuun dirqama amantootaati. Tokko sagalee waaqayyo, lama kadhannaa. Amma baay'een keenya qabannee suura kaana malee of keessaa hin qabnu. Maarraa godha waaqayyo kana. Amma baay'een keenya hin amanna otoo jedhanii tarreen nu hin gahu. Hin kadhanne otoo jedhanii immoo namni tarree sana hin gahu hin jiru. Maaliif? Dhaloonni kun dhaloota sagalee of keessaa qabu otoo hin taane dhaloota sagalee of harkaa qabu. Of keessaa qabaachuuf of harkaa qabaachuun gargari. Yeroo tokko tokko waan harkatti qabatanii suura ka'aniif nama waaqayyoo nutti fakkaatu. Gubbaan nama waaqayyoo keessaan immoo mar'ataan garaa isaanii keessatti kan wal horu namoota baay'eedha. Du'aniiru namatu boo'een awwaaliin malee. Danda'a kaa warri barsiisa koo beektan akkanumani. Shururuu kana si walitti dhoobaa kana mataa naqabii dugda naqabii kana hin beeku dhaggeeffadhaa. Ila sagalee waaqayyoo qabatanii suura ka'uma baay'een namoota suura ka'u qabatanii of keessaa immoo hin qabanni kottuun kadhanna ammoo too jetteen argattu kottu hin amanna. Hamii asirraan bahe achirraan boototte ni tura. Amma atamanaan rakkinni immoo sirra jiraachuu danda'a. Garantinaatti asii achi hin bilbilin lama dhaggeeffadhu namni sagalee qabu moo'icha qaba. Amma dhaloonni kun dhaloota mo'amaa maaliif ta'e bara keenya keessa maaliif beektu dhaloota duwwaa. Dhalooti duwwaa jechuun dhaloota mo'amaa. Dhalooti duwwaa sagaleen qabu. Dhaloota sagaleen qabne jechuun dhaloota mo'amaa. Akka salphaatti rakkinaan kan mo'amnuuf rakkinni xiqqoon gaafatti dhufte kombolaansi biyyatti amma namooti baay'een maaliif duwwaa waan ta'aniif dhaggeeffadhu na dhagaa kan jirtu ilaanis immoo shoruun dhumne sirrii san sitti muu dhufe warri wanti xiqqoo sinitti gaafa bu'a kombolaansi iyyitan rakkinni keessan maa inni beektu rakkina keessantu kan normaatii ol ta'e miti qormaata sin keessa jirtantu guddaa ta'e sin rakkises miti ati guddaadha maalidha jechuu dandeessa duwwaa waan taateef iyyita garuu. Duwwaa waan taateef wanti duwwaan akka salphaatti kufuu danda'a akka salphaatti mo'amuu maaliif duwwaa dhakaa duwwaa sin godhi waaqni amiin jedhe lafa kamitti gadda xiqqoo rakkina xiqqoo wanta xiqqoodhaan kan mo'aman keellaa xiqqoo takkatti qabamanii kan hafan namoota akkamii beektu namoota duwwaa. Sagalee of keessaan qabanii tarree kadhannaan beekan tarree oduu oolu qilleensa riyaa oolu isaanuu qilleensa. Atuu kan qilleensa riyaa ooltu atumtuu qilleensa laasittan himaa jira. Liqimsi gaagadi maal gootaa miti. Ila atumti namichi qilleensa riitu atuu qilleensa. Maaliif amma qilleensa sanaan geechatu maaliif nama argataa ta'e kaayyoomamteef beekuun sitti jira. Kanaaf amma kadhannaa waan jedhuuf dubbii waaqayyoo dhaggeeffannaa waan jedhurraa baddeettammaa ka addaameen uuraaftee safara raajotaarra fiigaa oolti safara wangeelaawotaarra macaafni bakka jiru immoo beekanii qaalaa'u xaalliin egzaabeer sa'uudhu fuula ciqilee tokko sii gadheerechanii qaalaa'u xaalliin jedha. Atoo yoom sagalee namaa baaftaa otuma sagalee sii baafamuu duutaa dhugaa waaqa namsee kee amaaru. Naa kadhadhaamee dhoota toom namaa kadhattaa na ajaa'ibu anaa yoom namaa kadhatta daraa kee ati yoomi namaa taatu abiddu mormaan jiraattaa yoomi mormi sirraa qabsiifatati abiddu mormaan jiraattaa kaa kutaa dubbii waaqayyoo keessaa lafa tokkoon dubbisa. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 14 qofan dubbisa akkas jedha. Yaanni namaa yeroo dhukkubaatti nama hin hirkisa. Yaanni yoo cabe garuu eenyutu fayyisuu danda'are irraan deebi'a. Yaanni namaa yeroo dhukkubaatti nama hin hirkisa. Yaanni yoo cabe garuu eenyutu fayyisuu danda'are. Miilli yoo caben jedhu, harki yoo caben jedhu, dugdi yoo caben jedhu, harka yoo caben jedhu, cinaachoo cabe luqqeettuun yoo caben jedhu. Yaanni yoo cabee jedha.
afaan Amaariffaa isaa gaafa dhaqxanii ilaaltanii afuura waa'ee afuuraa yaada inni jedhu kun afuura bakka bu'a. Afaan Oromiffaa isaa qalal godhee waan dubbatuuf yaada jedhee lafa kaa'a malee afuura cabaa eenyutu fayyisuu danda'a jedha Amaariffisa. Eenyutu fayyisuu danda'aadha hiikisaa akkas jedha. Hallelujah. Namni dugda cabaa dhidhiibees fayyisuu danda'a. Hospitaala dhaqee qoricha fudhatee wama ta'e godhees fayyuu danda'a. Miila cabaanis yaalamee fayyuu danda'a. Kun rakkinas miti. Omaa baddaas akkasuma ol laman kaasuus gadi naman buusus. Rakkinni dhaloota keenya amma yaada isaatu cabaadha. Namni miilli cabaa deemee fagaachuu hin danda'u. Namni lafa kamitti bakka kamitti miilla isaatiin deemuu kan danda'u yoo fayyaa ta'e, hafuurattis guddachuu kan danda'u yoo hafuurri isaa fayyaa ta'e. Yeroo takka waan faarfataniif waan lallabaniif hafuurri isaanii fayyaa kan itti fakkaatu addaameen baay'eetu jira. Ilaamee dhaggeeffadhu machooftota baay'ee jira kan nu rakkifte. Ilaamee faarfachuun hafuura fayyaa qabaachuu, raajuun hafuura fayyaa qabaachuu, lisaana haasa'uun hafuura fayyaa qabaachuu kan itti fakkaatu lakkoofsan qaban. Har'a garuu sitti himuun barbaadaa dhaga'i. Afuura fayyaa qabaachuun lallabuus miti, raajuus miti, maal ta'us miti, abbaa afuuraa ta'us miti, abbaa afuuramatu jira miti, amma abbaa afuufati jira malee. Isas miti maalinna amma waggaa dheeraa waan mana Waaqayyoo keessa turaniif yaadi isaanii fayyaa kan itti fakkaatu namoota baay'ee himmachooftu hin ta'u akkatti hin ta'u. Isa kana miti tutturuudhaan mi tutturreerra jedhama namoota tokko tokkoon dura namni turreerra ittan guddadheedhu bageetaa bayyesuus keessattan guddadheedhu ijaan qaban immoo Waaqayyoo kana si haa oolchu amiin jedhiga. Kam akkamitti haasaa akkasumatti haasaa dhugaa Waaqa. Isa du'uudhaan deemuun hin jiraattan jedhani warruma akkasii barbaadadhu dhaqiitii warratti siis arganii kanniisa jedhan warra akkasii barbaadadhu nan dimne akkasitti ila nan dimne dhugaa Waaqa akkasitti dhaga'i. Mucattiin kun maa itti akka kunoo dhugaa Rabbi ammoo waan masiin jechaa jiru kanan jedha mata dureen har'a nu irratti sagalee Waaqayyoo isinii qooda hafuurri Waaqayyoo akkana haasa'u na keessa kaa'u. Akkanaan jedhe hafuura ijoollee kootiin fayyisa kanatti naa hime. Namooti baay'een miilli isaanii fayyaa harki isaanii fayyaa garuu okkolaa deemu. Gooftichi isa kanarraa inni kaanaan jedhe. Meen kadhan akka nutti dubbatee nu barsiisu. Saaqamuun dubbii keetii ifa kenna. Wallaalota iyyuu beektota godha akka jedhamee barreeffame. Kan kee dubbiin nama doofsu doofummaa keessaa nama baasa. Ijoolleen kee warra Waaqayyoo irraa baratan hin ta'u jedhamee akka barreeffame. Warri sirraa baratan bara gadhees bara gaaris hin milkaa'u. Mo'attoota malee mo'amtoota miti. Abidda gooftaa Iyyasuus Kiristoos namicha Naazreeti. Ammas hin kadha hafuurri nu gargaaru dhugaa dubbichaa hubachuudhaaf sibiraa nuuf haa ergamu. Akka Nabukadanaazar qalbiin koo inni bade naa deebi'e akka koo duraattis yaaduun jalqabe akka jedhe. Qalbiin dhaloota kanaa dhiiga mucaa keetii dhiiga Iyyasuus Kiristoosiin adeebi'u. Nutti dubbadhu nutti haasa'i. Sakaallaan ijoollee keerra citus karaa sagalee kanaa nu gorsi. Ulfaadhu kabajamii maqaa Iyyasuusiin. Ameen. Mata duree hafuura fayyaa qabaachuu jedhu wajjiniin baranna har'a. Miila fayyaan jenne harka fayyaa isa maal? Sammaa qabdu hundumti keessanuu qabdu Waaqayyo sinaa eebbisu malee qabdu. Harka fayyaa miti miila fayyaa miti kanan jechaa jiru hafuura fayyaa. Ilaame dhaggeeffadhu faarfachuun hafuura fayyaa qabaachuu miti. Raajuun hafuura fayyaa qabaachuu miti. Mul'ata arguun hafuura fayyaa qabaachuu miti. Bu'aa hafuura fayyaa qabaachuuti malee waan lallabaniif hafuura fayyaan qaba waan raajaniif amma bashitaan namoota baay'ee heedaa baaraa kaataaya. Nama baay'ee har'a inni guddaan maa inni yoo naan jettan dhukkuba foonii caalaa dhukkuba hafuuraa. Yes. Namni yeroo baay'ee maal barbaada yoo naan jettan iddoodhaa gara iddoo kan deemu hafuura isaatiin otoo hin taane
dhukkuba foonirraa fayyuudha biyyarraa gara biyyaatti. Ati zamalli kee kan namatti bilbiltee naa kadhattu yoom beekta yoo kulaalitiin faasi dhukkube yoo coggaarran faasi dhukkube yoo mata bo'oo faasitti gadhiise yoo qijatii faasitti buuse atuu qijatiidha yoo du'aa fa wajjin bulte ila du'aa wajjin na bulchaa itta atuu qixxuma du'aa sanaati dhugaa waaqa maaliif beekta hin kadhattu taanaan du'aadhaati yaada nawwaalamin malee dhugaa rabbii nama siimbooyi. Dhageeffadhaa gaa barsiisi koo karaa garaagaraa sheer ta'ee simbira gaa warri ture kanaan dura beektu usururuu kanan beekani warruma kaan barbaadaa malee isaaf warra dugdatti footaan nama baatan kana dhaqisaan bira jaartii guddoo jaarsa guddaa waa footaan waan usururuu hedhuun hin qabu lasittani madurayyuu namoota baay'ee karaatti kan hambise usururuudha hin ta'u siin jedhatuun ta'u jedhi guddisii kana waaqi jira ameen. Iddoodhaa gara iddoo kan naqanii biyyarraa gara biyyaatti kan naanna'aniif inti naanaa kadhadhu jedhanii iddoodhaa gara iddoo namoonni baay'een kan dhaqaniif maaliif yoo naan jettan isa afuuraa barbaacha otoo hin taane isa foonii barbaacha hoggaarrarraa fayyuun kulaalitii irraa fayyuu waan garaagaraa irraa fayyuudhaaf isa maarree maal rakkoo qaba mana yaalatti hin fayyita. Ilama dhaggeeffadhu inni manni yaalaa fayyisuu hin dandeenye hospitaala kam dhaqxee hiikamuu hin dandeenye dhukkuba afuuraati. Amma waldaa keessa kan jiran baay'een mana waaqayyoo keessa tan guddadhee keessa tuttureera warri jedhan baay'een bashitaa qabu. Bashitaan maali? Anafuura. Waan isa kanarraa siikuu barbaada. Isa kanarraa dooktorri mana yaalaa dhaqxee dooktor too hafuura konna dhukkubsataa na yaalettee ni maraatte. Maaliif? Hin beeku kaa qoricha isaatiin qabu. Ilaamee dhaggeeffadhu dhaamsa sii qabaarra. Qorichi isaa harka waaqayyoo keessa qofa jira. Namni hafuurarraa dhukkuba hafuurarraa fayyuu kan danda'u yoo ilma waaqayyoo Iyesuus hin ta'e malee hin danda'amu. Hin cima. Ilaa kan hin ciman jedhe. Nama danda'u qaba amma nam hin dandeenye ol hundumaa kan danda'u Elshaadaay waaqayyoodha. Halalooya. Anammarraatti nama hafuura kootu sirrii miti hafuura na dhukkuba hafuura kootu sirrii miti kadhachuun dadhabe maalan ta'uu dadhabee dhunagee coggaarran na dhukkubee naa kadhu kulaalitiin na dhukkubee naa kadhu asirraan na baasee na kadhu abjuudhaan na badee maalii na godhee naa kadhadhu na dhiphisaa naa kadhadhu kan jedhan lakkoofsan qaban hafuura kootu nagaa miti mee akka waaqayyoon kadhadhu naa kadhadhu kan jedhu garuu ammarraatti homaayyuu hin argine. Namni yeroo baay'ee gooftaas kan barbaadu biyyarraas gara biyyaa kan deemu isa foonitiif. Gooftaan immoo isa hafuura kee dhukkubsachi isa foon kee akka dhukkubsatu godhe hafuura kee isa dhukkubsataa sana fayyisuu barbaada. Gooftaan yeroo baay'ee hafuura fayyaa akkamti qaban barbaada. Ilaa dhaggeeffadhaa hafuura fayyaa qabaachuun faarfachuurran caalaa. Hafuura fayyaa qabaachuun raajuurran caalaa. Mul'ata dubbachuurran caalaa. Beekaa ta'uurran caalaa. Macaafa qulqulluu gadi fageessanii hubachuurras hin caala. Maaliin hafuura fayyaa qabaachuu. Amma baay'een shii bashitanyoota yaa dibamtoota bichaame amma sirra kan yaa'aa jirtu dhibamtoota baay'een bageetaa bayyesu. Raajiin dhibamaa, paastariin dhibamaa, faarfataan dhibamaa, wangeelaawiin dhibamaa, miseensi dhibamaa bageetaa bayyesuus. Ilaa nu haa fayyisu waaqayyo amiin jedhaa kana. Ilaa nu fayyisu malee fana hin qabnu. Maaliif beektu akkatti hin fagaannu joon fagaannu. Akkatti dhuguma tsiyoon hin geenye yoo si ol ta'e malee ilaame. Amma namoota baay'atoo gaafattanii halleluuyaa tsiyooniif waamame akkatti immoo dhugaatitti mani tsiyoon dhiisisi ooluu waaqasii beekan beekan egaa. Tsiyoon akkasumatti garmaamanii galanii ka waan hafuura kee haa fayyisu amiin jedhe. Namni miila fayyaa gaafa qabaatu akka nama wajjin dhaqee wal arguu danda'u hafuura fayyaa gaafa qabaatu immoo waaqayyo isa waaqa isaa ta'e wajjin wal arga. Waaqa wajjin wal arguudha maal barbaachisa yoo naan jettan hafuura fayyaa qabaachuu. Yaadi namaa yeroo dhukkubaatti nama hirkisa. Yaadi yoo cabe garuu eenyutu fayyisuu danda'a jedha. Deebii barbaada gaafii ofirraa qaba macaafni kun. Eenyutu fayyisuu danda'a beektu ijoo paastarii miti, raajis miti, wangeelaawis miti, faarfataas miti, ilma waaqayyoo Iyesuus. Amiin jedhe. Ila. Isatu fayyisuu danda'a. Isa fayyisuu danda'a. Yaada caba, miila cabaa namni fayyisuu danda'a. Harka cabaa fayyisuu danda'a. Duuda cabaa fayyisuu danda'a. Fayyisaa jiru isa argaa jirtu isinis maal fayyisuu dadhabere yaada cabaa yookaan hafuura fayyaa hin taane. Hafuurri kee dhukkubsateera taanaan baay'ee rakkisaa. Amma
Amma nu dhukkuba maalii dhukkuba foonii caalaa dhukkuba fuudhate amma. Dhukkubi foonii mana yaala soodha kan hin fayyuu qoricha fudhatan. Yoo maal rakkina hin qabu maal baal rakkoo qabu bageetaa bayyee inni rakkina hin qabu. Maali riba shitaan keenya kan raajota kan paasteroota kan wangeelaawota kan amantoota maayin hafuura fayyaa hin qabu. Hin faarfannaa hafuurri keenya waliin dhooftu walitti maktuu kana bageetaa bayyee akkattiin taa'ee ta'u hundumee kana bageetaa bayyee suusin. Hin ta'u dhugaa waaqaan ta'u. Hundumeen akkamitti yesuusii taatachitti achis goraa akka fincaan qotee asii achi jajallachaa aychaalim. Hin ta'u. Hin ta'u siin jedhe. Roza sirbitu argite sirbatti yoo farfanna argite farfanna tundumee kana bageetaa bayyee ati hundumee akkamitti waaqaa taata waan hafuura kee haa fayyisu dafii ameen jedhadhu fudhadhu kana. Hafuurri kee haa fayyu. Namni waaqayyo wal arguu kan danda'u yoo hafuura fayyaa qabaate. Miila fayyaa gaafa qabnu akka deemnee lafa barbaanne geen hafuura fayyaa yoo qabaannes waaqa wajjin walii galla. Namni ija isaatiin waa akka laalee gargar ba'a namni hafuura fayyaa qabus dhoksaa barootaa gargar baafata. Ni dhageessa. Hafuura fayyaani keessi fayyaan fira waaqayyoo hedha baraa dagaa dabaa shaalaadiyaa. Hafuurri kee gaafa fayyaa ta'u waaqa wajjin diinan taatu maal taatare fira taata waaqni si haa gargaaru amiin jedhi kan. Ila hafuurri kee gaafa fayyaa ta'u waaqayyo wajjin fira taata firri immoo wal dhaga'a waaqa dhageessa. Amma gaa gurbaa lallabuus hin dadhabnee raajuus hin dadhabnee faarfachuus hin dadhabnee hafuura keenyatu fayyaa miti. Of sagattaa hafuurri keenya fayyaa miti. Akkatti fagaannu taragaggaa warra si'achi urgufamaa jirtan taa'a. Booddee deebitanii yaa carraa gooyaa gubaa koo'attu zimmaaree baaftu taa'a hin jedhe. Taa'a. Sumaanan jecha yaaran sagalee kana dhageessu taa'i. Amma galgaa'in dhibamtu paastariin bashitanyaa. Raajiin dhibamaa paastariin dhibamaa wangeelaawiin dhibamaa hundumtuu dhibamaa. Foonitti fayyaadhaan garuu hafuura dhibamaa bageetaa bayyeessu. Ilaamee dhaggeeffadhu dhukkuba kanarraa nu hiikuu barbaada waaqayyo. Amma ana saggaa'ee miti kan sitti haasa'aa jiru hafuura waaqayyootu sitti maara sagalee kana anattu waanatti mamaa jira. Yes. Ani si barjaan jiru mamma yaada haasa'aa jiranii ilaamee dhaggeeffadhu hafuuratu waa sitti maayira. Ana kan na gargaaraa jiru hafuuricha. Si haa gargaaru amiin jedhi. Hundumtuu dhibamtuu taane hundumtuu bashitanyaa taane akkam taana amma dhibamtoota caalaa dhibamtoota baay'ata nu amaaru waan namiin jedha nu amaaru du'aadha manaa qabanii haalleluuyyaa waddi shaalloo kan jedhan dargaggeettii gandaatiin agalgaa'utuma liqimsi gadi liqimsi bashitanyoonni isaanuma tokko walitti siis arganii kan niisan argeedhanii biyya goomsan bocoboccuu kanaa si dabarseera waaqayyo haalleluuyyaa jedhuun raba si dabarseera si haa rabarrabu. Hin ta'u akkatti hin ta'u siin jedhu dhugaa waaqa akkatti hin ta'u maal goota akkatti si oloo ta'e malee si hin galtu bagan jedhe ejaa dhufee tammoota na fuula ciqilee tokko si gadheerechite asumaan dhufee kanuma keessi fayyaan fira waaqayyooti keessi fayyaan waaqayyo wajjiniin boqonnaa qaba. Keessi fayyaan waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qaba. Namni keessi isaa fayyaa hafuurri isaa fayyaa fira waaqayyoota. Namni hafuurri isaa fayyaa fira waaqayyoota. Hafuurri kee fayyaa dhiyoo ta'e fira waaqayyoota ta'a. Fira waaqayyo erga taate waaqa dhageessi. Yaa gargaaru amiin jedhu. Walitti dhufeenya fayya buleessa ta'e waaqayyo wajjin qabaatta. Yoo hafuurri kee fayyaa ta'e. Yes. Waaqayyo warra hafuura fayyaa qabanitti dhiyoo yaada isaa isa dhokataas warra akkasiitti makara deemtuutti naasa waaqayyo. Yeroo hundumaa waaqayyo wajjin wal argu warra akkamii warra hafuurri isaanii fayyaa maalan jedhe tokkoffaa fira waaqayyoon akkasumas walitti dhufeenya fayya buleessa ta'e waaqayyo wajjin qabu isa sadaffaa yeroo hundumaa waaqayyo wajjin wal argu warra akkamii warri busuufii uffatan hin jenne bageetaa bayyesuus warra akkamii hin jedhere warra hafuura fayyaa qaban. Anammaa bututtuu keessa dhokatee isa keessa immoo aminni keessa dhokatee bageetaa bayyesuus. Namsuma nu amaaru waaqayyo amiin jedha. Ilaa dhumnee reereeni. Silaa dhumnee reereeni. Amma tokko gisuma lallafan gisuma raajan gisuma wal modorokitti baa'uu waldaala kan qofa waaqa wal argu. Namni lallabanii qofaaf raajanii qofa waaqan argan hin machaa'ina. Waaqayyoon argu barbaaddu taanani akka gootanii garaa qulqullaa qabaadha. Haalleluuyaa. Bakka garaa qulqullaa qabaadha. Galata waaqaa jechuudha. Haalleluuyaa jechuun kanuma. Kanuma liqimsi abbaa intina. Amma haadha kuulishaa odoo siin jedhanii sitti tola sitti bageetaa bayyesuus.
Maalikaa maal taateeti taa'ii gad. Ila dhaggeeffadhu. Waaqa wajji wal argu. Taa'anii waaqa wajji wal argu. Ka'anii waaqa wajji wal argu. Yoo jilbi waaqa wajji wal arguun barbaadda garaa qulqullaa qabaadhu. Bututtuu qulqullaa hin jenne bageetaa bayyesuusin garaa qulqullaa hin jedhe. Afuurri kee fayyaa gaafa ta'u waaqa wajji wal argita. Teessee kaatee baatee galtee hey maaraa kaataayyaa. Afuurri fayyaan akkati waaqayyo wajji walii galtu si godha. Akkati waaqayyotti dhiyaattu si godha guddisi amiin jedhe. Afuura fayyaa qabaachuu. Yaadi namaa yeroo dhukkubaatti nama hirkisa. Yaadni yoo cabe garuu eenyutu fayyisuu danda'aree jedha. Iyyesuus akkas jedhe ani firoota koon isiniin jedhee firoota koo haalelooya. Abrahaam fira waaqayyoo jedhamee waamameera. Haalelooya. Ilama dhaggeeffadhu namni afuurri isaa fayya fira waaqayyootiin jedhe. Akkasumas walitti dhufeenya fayya buleessa ta'e waaqayyo wajjin qaba. Amma namoonni baay'ee namaanis wal lolanii waaqanis wal lolanii jiraatu. Akkamitti namni waaqa wajjin wal lola beektaa? Karaa waaqayyoo dhiisee karaa mataa isaarra gaafa shubbisu waaqa wajjin wal lola. Kanuma walitti dhufeenya fayya buleessa ta'e waaqayyo wajjin qabaadha. Yoos nama taata. Amma achiin si baase sirraan si baay'eedhu nama hin taatu. Dhugaa waaqaa nama hin taatu. Akka itti nama hin taatu. Nama ta'uuni achirraan ba'oo sirraan ba'oo miti akka dubbii waaqayyoo jiraachuudha. Dhageeffadhaa. Waan hafuura fayyaa isiniif kennu warra hafuura fayyaa qabu waan xixiqqoo hin yaadan waan qulqulleema koshkosheen kana yaadanii hawaama gaddeemtuu kana yaadaniin warra hafuurri isaanii fayyaa faffageessanii yaadu amma yaa waaqayyo lafuma kaaree 200 yaa waaqayyo lafuma kaaree 200 bageetaa bayyeessu irratti awwaalamta moddoo awwaala godhatta maal ta'a waan guddaa godhatte waaqni keeyyuu guddaadha 200 yoo inni dhufee isa immoo waaqayyotti kennemu maal jedhe yoo waaqayyo qorqoorruma luukuma 20 takka akka irratti ijaarradhu na gargaari gaadha bageetaa bayyeessuus maaliif jara keenya maal shintibeetii ijaarrattamoo maqaa waaqati guddiftee yaaddu hafuuratu fayyaa mitiin bashitanyaadha. Warra hafuurri isaanii fayyaa waan gaarii yaadu waan qajeela fageessee ilaala ijji isaanii amiin jedhi kana fageessee ilaalu ijji kee achi booddee immoo yaa waaqayyo mi'a manaatti naa guutika mi'a manaa bageetaa bayyisa kana seexannuu sitti kolfa dhugaa waaqa taya gaangay maal taate hafuurri kee fayyaa ta'u warra hafuurri isaanii fayyaa hin taane yeroo hundumaa maal yaadu beektu waan lafarraa bade booko waan lafarraa kanaan bookokuu galgalaa ganama warri tamii warra hafuurri isaanii fayyaa hin taane. Afuurri kee fayyaa miti taana waan waaqarraa yaaduu caalaa waan lafarraatu sitti salphata. Bakka isatti lafarraa kanatti yaada kee hiite Qolasiyaas boqonnaa 3:2 akkas jedha. Yaada keessa wanta waaqarra jirutti dhaamalee waan lafarra jirutti hin hidhatina jedha. Maal keessa yaada keessa hedha baaraakaataaya. Namni yaada isaa waan lafarraatti hidhate waan waaqarraa hin galuufi gurbaa amma si hin galu hafuura fayyaa qabaachuun hin jedhu kun turee sii gala sammuu kee siif ban waaqayyo amiin jedhi kana. Achi wanti lafarraa kanaan biizii kan ta'u wanti waaqarraa hin galu qabamanii dhugaa kan biraan akkam ta'ure ilame dhaggeeffadhu waaqaaf taa'i taanaan waaqaaf taata waaqaan taatu taanaan immoo qaama biraaf garba taata kanuma hin dhageessa kanuma harka waaqayyoo jala birmadummaatti jiraatta taanaan hafuurri kee fayyaa ta'a harka waaqayyoo jala baatee jiraatta taanaan garuu harka biraa jalatti garba taatee jiraatta waaqni si haa oolchuu dafii amiin jedhi kana. Afuura fayyaa qabaachuu. Amma ne maggaanyan nannoofne macaafa keessa si'achiin garmaa dhaggeeffadhu kanuma sitti amma maqaa waaqatiin mata duree 50 sitti lakkaawan. Wuy bashitaan akkasiin maggaanyan nannoofne dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadha. Akka itti dubartii tokkotu yeroo tokko waldaa wayii keessatti maaloo xeennaan dubbii waaqayyoo dhaga'uu dadhabuutti hicee ta'e otoo nuun jedhamu. Dubbii waaqayyoo of jala dabarsine hin ceetaa dhaggeeffachuutti dubbii waaqayyoo nu jala darbee gamanatti hafneette. Dhaggeeffadhaa ka baay'een qixanarra waan baay'een bitaa isinitti galee mataan sin bu'aafachaa kan jiru sababbiin isaan isinitti hafuura keessantu fayyaa miti. Mata dureen kun waan irra dhumuu miti waan ta'eef ganaan ittan fuufa sirriitti dhaggeeffadhaa. Lafa kamitti bakka kami yaada keessa wanta waaqarratti niine taanaan yaada kee waa waaqarratti dhuu kan dandeessu immoo yoo beektaa yoo hafuurri kee fayyaa ta'e
Namicha hafuurri isaa dhukkubsataa akkamitti waan waaqarraa yaada? Hin yaadu dhugaa waaqa. Maali yaada ree? Waan lafarraa. Waan lafarraa kanaan qabamee biizii ta'ee asii achi gottotamaan. Biizii dhaa'edha. Achii booda akka waan lafarraa kana yaadu yaa Waaqayyo kaa itti mochi booda argaman ijaaramee dhirsa naa kennetti Yesuus. Dhirsa naa kennetti. Amsee kee amaaru waan si barbaachisu Waaqayyo iyyuu beeka maal ta'a hafuura fayyaa qabaattee Waaqa wajjin jiraatte. Bashitanyoota yaa amma ijoollee raajota bashitanyaa paastarii bashitanyaa wangeelaawii bashitanyaa baali gudi faarfataa bashitanyaa. Inta'u akkatti likkuma walitti ana maalana lafa naa komfortamu nama akkatti nama taatuuf asitti maara dhaggeeffaddoon kana dhagaa jirtu. Oonatti qabamtee natti qabamtuun mootummaa Waaqaa dhabda maal lagoota. Buleessa isaa kan jibbu hojjeeftuu libbuuti jedhama jaam. Yaada kee waan waaqarraatti itti taanaan namni yaada isaa wanta waaqarraatti hidhuu danda'u nama hafuurri isaa fayyaa ta'e. Yoo hafuurri kee fayyaa hin taane ta'e waliin nooftuu taatalaa walitti maktuu kana yoo faarfannaa argite faarfannaa yoo sirba argite hundumee kanaatu hundumeedha warra akkas gootu. Dhugaa waaqaa maqaan keessa warra akkas gootan hundumee. Takka tarree zimmaalee dhaqu takka immoo deebi'anii tarree faarfannaa halleluuyyaa achi immoo tarree sirbaa dhaqu. Achi dhaqanii waliin dhooftuu kana hundumatti bubbuunee waaqaan taanu gargar baafadhaa. Warra hafuurri isaanii fayyaa akkuma sarootaa waan argan hin lakkafan adda baafatanii beeku waan. Ila dhaggeeffadhaa jara keenya namni hafuurri isaa fayyaa hin taane taana waa gargar baafachuu hin danda'u. Warra hafuurri isaanii fayyaa tokko fira Waaqayyooti. Haalleluuyaa. Warri maalii hafuurri isaanii fayyaa. Tokkoffaa maayidhaan jedhee fira Waaqayyo erga taate immoo ati fira Waaqayyo erga taate Waaqa dhaga'i. Abrahaam fira Waaqayyoo tureedha macaafni qulqulluun. Waaqa dhagaa ture. Waaqa dhagayatis namni Waaqa dhaga'u hin badu. Abrahaam Waaqa dhaga'ee bahee hin eebbifame malee hin abaaramne. Maaliif Waaqa dhaga'e? Ati maal dhagaa hirtaa hin tinaa? Firri wal dhagaa Waaqa dhaga'i. Bakka namni hafuurri isaa fayyaa fira Waaqayyooti. Akkasumas walitti dhufeenya fayya buleessa ta'e Waaqayyo wajjin qabaata. Waaqa wajjinis wal loltee nama wajjinis wal loltee jiraachaa jirtu tara gagga'e qalbii jijjiirratti si haa gargaaru Waaqayyo. Akkasumas yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin wal arga. Gaafa waldaa dhaqu duwwaa miti gaafa faarfannaa lama baase duwwaa miti gaafa hundumaa Waaqa wajjin wal arga. Nama akkamii namni hafuurri isaa fayyaa. Wayyoo si haa gargaaru Waaqayyo. Namoonni hafuurri isaanii fayyaa hin taane gaaddidduu du'aa jala jiru du'uun barbaada. Najjeesi. Dhugaa jal'ina kana ofirratti dubbachuun galchanii na jiraachisin jedhani afaan kanaan. Najjeesi. Odoo duuti dhufte immoo du'anis sobu. Hin sobu. Taayifoodiin odoo qabde immoo deemeere takkittuma kana nama harikaa'e dura najjeesidha. Bageeta hin duutu dhugaa hin sobdaati. Tokkotu gisee tokko of najjeesedee dhaqee fo'aa fudhatee deemeti migiratti of fannise urufa dhaqee. Egaa dhiira ta'e maa mukatti of hin fannifne. Hin sobduu warra of najjeesan hin sobu dhiisa. Maaliif of najjeese dubeettu? Waan rakkataniif rakkinni isaanii kan biyyaarraa adda waan ta'eef odoo hin taane hafuurri isaanii fayyaa waan hin taaneef. Namoonni hafuurri isaanii fayyaa hin taane ta'anii ka'anii jireenya isaanii irratti eebban dubbatan abaarsa dubbatu. Ani maalan nama ta'aa dha Yesuus hin dhugaa Waaqaa nama taata. Ani maalan nama ta'a hafuuratu si fayyaa miti jaalattee akkas hin jettu. Namni hafuurri isaa fayyaa hin taane yeroo hunda gaaddidduu du'aa jala jiraata. Du'uummoo hin barbaadu. Ila dhaggeeffadhu du'uummoo hin barbaadu. Hafuurri kee fayyaa gaafa ta'u keessi kee boqonnaa argata. Boqonnaan kan argamu hafuura fayyaa keessaayi. Si haa gargaaru amiin jedhika. Namni kan gab jedhee fannoo gooftaa jala taa'u yoomi beektaa? Yoo miila fayyaa qabaate, harka fayyaa qabaate, ija fayyaa qabaate odoo hin taane yoo hafuura fayyaa qabaate. Yoo kana hin taane ta'e garuu achis hin fiiga asis hin fiiga. Namni hafuurri isaa fayyaa hin taane gooftaa irratti gugunguma. Gu'iin gugungumsiisa. Waaqayyo irratti isa kakaasa. Ebeluuf akkas gootee ana maalii gooteedha? Saa'ol guyyaa hafuurri Waaqayyo irraa sokke irraa kaasee waan kaleessa gate barbaadatti ga'e. Kaleessa qaalluu biyya keessaa ari'ee biyya keechaa baasee barbaadee ekere dubbachiiftu Saamu'eel yeroo du'etti dhaqee naa kaase jechuun dhaqe karee ari'ee kan biyya keechaa baaseessa. Namni gaafa hafuurri isaa fayyaa hin taane maal godha beektu waan kalee tuffatee bira darbe haaraa godhee faashinii godhee lafaa kaasuu dhaqa.